waa'ee gocha isin raawwattanii yeroo hundaa dubbachuun isinirraa ni eegamu. Bu'aawwan keessanii fi gochaawwan keessanaa dubbatan. Sooshaal miidiyaa waa'ee dadhabbii keessanii beekuun qaban. Bu'aawwan keessanii mulaalan haala isin keessa turtan ni beeku. Wanti fakkeessuu hin dandeenye tokko yoo jiraate bu'aa keessanidha. Namoota fakkeessitoota ta'an baay'eetu jira. Eenyummaa isaanii fi waa'ee hojjaa isaanii soba baay'ee dubbatu. Bu'aawwan isaanii garuu wanta biraa calaqqisu. Gonkumaa wanti fakkeessuu hin dandeenye bu'aadha. Kanaaf nama sana ta'a. Namootaan bu'aa keessanii naasisuu qabdu. Wanta muraasaa qofaa dubbachuun isa eegamuun ol bu'aan agarsiisu. Wanta akka kanaatti nama naasisuu hin jiru. Jechamni tokko jira. Callisaan yommuu jaartu maal kee haleeluu akka qaban hin beekan. Appiliin kan hundeesse Steve Jobs akka jedhetti waa'ee teeknooloojiiwwan gara fuula duraatti gadhiisnu homaa wanta dubbannu hin qabnu. Callisaan ni hojjenna. Yeroo hojjennee goolabnutti garuu teeknooloojiin nuti uumne addunyaa ni naasisa. Jireenya keessa ammaan kanatti bakka ta'uu hin qabne jirtu yoo ta'e viidiyoon kun isiniifidha. Mijannaa keessan keessaa baatanii callisa keessatti ofii keessan barbaaddanii argachuu qabdu. Dhalli namaa dhoksaan wanta raawwatuuf ifaan ni badhaafama. Yeroo tokko namootaaf haalota irraa fagaachuu qabdu. Yeroo tokko callisuus ni qabdu. Yeroo tokko keessa keessan ilaaluudhaan ofii keessan ilaaluu qabdu. Namni hundumtuu milkaa'aa ta'uu ni barbaada. Namni hundumtuu jijjiirama isaa ni barbaada. Namni hundumtuu jireenya nama gammachiisuu fi qannoo ta'e jiraachuu ni barbaada. Haa ta'u malee namni kamiyyuu wanta yaada isaa adda adda qoodu dhabamsiisuun fedhu. Namni kamiyyuu ji'oota 2 yookaan immoo 3 cal jechuun fedhu. Cal jechuu yommuu jedhu keessa keenya dhageeffachuu jechaan jira. Jireenya keenya keessatti wantoota nu mudataniif wantoota keessa dabarru namootaaf dirqama dubbachuu hin qabnu. Yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoon keenya ofirra godhannee jireenya keenya sirreessuuf socho'uu qabna. Haala amma jirtan keessa maaliif jirtu? Jireenyaanoo kan kufaa jirtaniif maaliif? Abjuuwwan keessan milkeessuu kan hin dandeenyeefoo maaliif isinitti fakkaata? Sababiin isaa jabaattanii waan hojjechaa hin jirreefidha. Sababiin jabaattanii hojjechaa hin jirreef immoo yeroo baay'ee bilbila keessan irratti sa'aan barbaachisne waan dabarsitaniifidha. Sammuun keessan daqiiqaa murtaa'eef illee cala akka jedhuuf hin eeyyamtaniif. Miidiyaalee hawaasaa irratti barreeffamoota namoota bira daawwachaa isin ni hinaaftu. Jireenyi koo maaliif akka isaanii hin taane jettu. Isaan garuu achi qaqqabuu kan danda'aniif namoota tokkollee osoo isaan argin qofaa isaanii carraaqanii xaaraniitu. Yeroowwan sanatti namni tokkollee harka rukunneef wanta barbaadan erga milkeessanii booda garuu namni hundumtuu harka rukuchaafii jira. Sammuun keessan duwwaa akka ta'uuf eeyyamaa fi wanta kamiinillee yaadni keessan hatamuu hin qabu. Wanta feetan bira qaqqabuu kan dandeessan karaa sanaan. Kanaaf viidiyoo har'aanis waa'ee kanaa haalaan gadi fageenyaan ni ilaalla. Nu faana ta'aa. Yeroo baay'ee akkuma namoota taane rakkinni ofii keenya irratti nu mudatu wanta nuti dhiyaachuuf hin qophoofne rakkina dubbachuudha. Hundumti keenya rakkina kana waan qabnu natti fakkaata. Kanaafis immoo sababoonni baay'een jiraachuu ni danda'u. Sababoota kanneen keessaas namoonni nuyi akka namaatti akka nu lakkaa'aniif gatii ofii keenya akka qabnu mirkaneessuuf ni fakkaata. Yookaanis immoo namootaanis gatii dhabamsiisuudhaan miirri olaantummaa akka nutti dhaga'amuuf gochuufis ni ta'a. Yookaanis immoo kan akkanatti cacarraaqaa jirruuf namoonni nuyi baay'ee akka nu kabajan waan barbaannuuf ni ta'a. Wanta gatii qabu irratti ejjennoo keenya mul'isuuf jennee wanta jechuu dandeenyu tokkoon dheeruudhaa fi namoonni nuyi akka barbaachisaatti akka olaananiifis ta'uu ni danda'a. Wanta kana hundaa yeroo raawwannutti garuu hamma jechuu qabnu darbaa akka haasaa jirru ni galuu qaba. Barbaachisummaa callisaa yaaddanii ni beektu. Sababii hidhiillamaa fi sammuun tokko nu kennamuufuu yaaddanii ni beektu. Sababiin inni ijoon dubbachuuf yeroo isa sirrii ta'ee fi dubbachuu dhiisuuf yeroo isa sirrii ta'e madaaluudhaan beekuudhaaf. Homaadhuma haalawwanii fi mudannoowwan naannoo keenyatti argannu akka dubbannuuf yoo nu jajjabeessan iyyuu yeroo sanatti callisuu filachuudha. Eeyyee anaaf gala. Jireenya al tokko walxaxaa kan ta'ee fi baay'ee ulfaataa ta'uu ni danda'a. Madaala keenya akka wallaalluuf sababa qabeessa akka hin taane gochuu ni danda'a. Haa ta'u malee haalawwan baay'ee irratti to'annoo tokkollee waan hin qabneef jireenya ofii keenyaa to'achuu qabna. Waa'ee namoota biroo yaadurra ofii keenya laallee waa'ee ofii keenyaa xiinxaluu jalqabuu qabna. Hammuma baay'ee dubbannuun ofii keenya kiyyeessuuf daandii diriirsaa akka jirru irraanfachuu hin qabnu. Karaa biraatiin garuu iccitaawaa ta'uudhaan namoonni hiriyaa keenya ta'uudhaaf carraaqqii biraa yommuu godhan ni argina. Akka isin haleelaniif daandii tokkollee isaaniif hin kenninaa. Dubbii keessanii fi yaada keessaniinis callisuu baay'isaa. Hammuma caljettan namoonni naannaa keessan jiran waa'ee keessan tilmaamutti fufu. Sababa callisa keessanii baruudhaafis iddoo baay'ee barbaachis ni eegalu. Namoonni isinitti iyyuu ni danda'u. Homaa hin gootan, homaa isin dubbattan. Isin waan hin barbaanne irrattis qeeqamuu ni dandeessu. Yeroo sanatti of tasgabbeessuudha. Homaa isin dubbatinaa. Yeroo kana gootanitti isaaniif olmaa waan olaa jirtan isinitti fakkaachuu danda'a. Wantichi garuu garagaltoodhaan ofii keessaniif olmaa olaa jirtu.
isiniin cabsuu akka hin dandeenye yeroo hubattanitti itti aansuun gara keessan dhufuu yommuu yaadan baay'eetti yaadu, itti ni dhaphatus. Waa'ee ofii isaanii mirkanaa'aa akka hin taanes kan isaaniin gootan isin ni taatu. Sababii kanaanis miirri ofitti amanamummaa isaanii ni caba. Ilaalchi waa'ee keessanis qabanis ni caba. Isa kamirratti mirkanaa'aa akka ta'anis gonkumaa adda baafachuu hin danda'an. Ammaan booddee isinirratti akkamitti akka qabanis adda baafachuu hin danda'an. Daandii tokkollee yookaanis sababa tokkollee isaaniif hin kennina. Kana jechuun nama hiriyoota isaa faana qophii bashannanaa deemee fi nama hin shubbisnedha. Namni shubbisa isaatiin itti kolfu tokkollee hin jiru. Sababiin isaas halkan sanaan homaa hin shubbisne waan ta'eef. Waa'ee keessan akka sakatta'aniif odeeffannoo tokkollee waan hin kennineef karaa isaaniitiin haala isinitti ibsan qabatanii dhufu. Yeroo sanatti isin baay'ee fooyya'aa akka taatanii fi isaan hubannoo dogoggoraa akka qaban beeksisuu ni caalatti maaliif callisaan xiyyeeffannoowwan keessan gara abjuuwwan keessaniin gootan. Haalli jireenya ammaan kana keessa jirtan homaa tokkos hin daangessuu hin qabu. Guyyaan galma keessan sammuu keessaniin qabattan callisuu feetanii yaada sammuu keessan keessa sa'aatii 24 jiru waa'ee galma keessanii ta'uu qaba. Akkuma jechamichaa callisni gowwaadhaaf deebii hundarra fooyya'aa ta'edha jedhama. Namoonni naannoo keessan jiran akka gowwaatti lakkaa'amanii osoo hin taane filannoon daandii adda ta'een deemuu keessanii ofii keessaniif akka ta'e isaaniif galuu qaba. Maaliif callisaan wal jalaan dhooftan? Isin galma keessan irratti xiyyeeffachaa waa'ee keessan akka yaadan isaan godhaa. Diinota keessan kan injifattan karaa kanaan. Diinota keessan yommuu jedhu warreen beektan jechaan jiru. Isaan dudduubarra diinni isin hin beekne jiraachuu ni mala. Callisa keessaniin garuu ifa isaaniin baastu. Isin adda akka taatan beekuu qabdu. Garaagarummaa kan uumtan iddoo sanatti. Namni hundumtuu akka keessanitti yaaduu hin danda'u. Namni hundumtuu waa'ee jireenya keessanii beekuu hin qabu. Namni kamillee waa'ee keessan akka hin beekne yommuu yaadattan waa'ee eenyummaa keessanii namootaaf beeksisuudhaaf falmuun akka hin fayyadne ni hubattu. Waa'ee eenyummaa keessanii dubbachuun isin hin barbaachisu. Ofii isaanii akka baran godhaa. Waa'ee keessan maal jechuu akka qaban sirnaan ittiin himinaa. Tapha tilmaamaa keessatti akka liqimfaman taasisaa. Isin irra tarkaanfii negatiivaa fudhachuu yoo yaadan wantoota isaan dubbatan hundaaf deebii kennuun hin barbaachisu. Wanta kamiyyuu kokkolfaa dubbachuu yeroo filattanitti bitaa isaanitti gala. Kan isin irraa eegamu dhaggeeffachuu fi sagalee keessan akka barbaadan gochuu qofaadha. Isiniin beekuudhaaf akka rakkatan godhaa. Jireenya keessan haala guutuu ta'een yommuu jiraattan namootaaf wanta waa'ee keessan ibsu kamiyyuu kennuu irra caalatti wanti gammachiisu hin jiru. Callisa keessaniin waliin isaan dhahaa. Waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoon kun faayidaa qaba jettanii yoo yaaddan viidiyoo biraas gariinii kana irratti argitan kiliik gochuun hordofuu ni dandeessu. Galatoomaa. Nagaatti.